masii. Tole hordoftoota qophii kaayyoodhaa sagantaa arraan tanaa akkuma kana dura beeksisa wal dhageeffachiisaadhaa yookaan ammoo walii ibsinee turre arra sagantaa addaa qabannee dhufne. Sagantaan keenya kuni sagantaan keenya kuni dhimma tole irra deebine qopheessitoota yookaan ammoo dhaggeeffattoota keenya kan qophii kaayyoodha arra wanni nuti irratti xiyyeeffannu ijoon marii keenyaa dhimma jaallan kaleessa qabsoo kanarratti wareegamanii maqaan isaanii yeroo dheeraan kaanee fi haalota adda addaatiin maqaan isaanii ka'uu qabaa jennu irratti keessummoota nama lama afeerree jirra. Jaallan lameen kunis maqaa isaanii himuun bakka itti dhalatanii fi akkasuma waan yookaan ammoo kaleessa waraana bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa akkamiin akka turaniin ergaa maqaa isaaniitii fi waa hundaa wajjin wal barree boodaan kara sagantaa keenyaatti qaxxaamurraa jechuudha. Sagantaa kana akka inni gurra uummata Oromoo gahuu fi hanga danda'ametti warri nu dhaggeeffatan hundinuu sheer godhuu yookaan ammoo walii qooduudhaan hedduu barbaachisaadha. Dachaa samuumaa akkasuma kumarraa gooleedhaa baga nagaan karaa qophii kaayyoodhaatti dhuftanii dachaa samuumaa irraa hin kaasaa bakka itti dhalattan kaleessa waraana bilisummaa Oromoo keessatti maal godhaa akka turtanii fi akkasuma erga dachaa fixate boodaan kumarraa gooleedhaa itti dabraa jechuudha waltajjiin keessani. Baga nagaan nu eeganii asirratti affeertanii nu dhiyeessuuf keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Maqaan kiyyaas dachaa samuumaati. Wal qunnama gaarii jenna. Kumarraa goolee. Kabajamtoota dhaggeeffattoota hojjettoota agartee qophii kaayoo hundi keessan hojjettoonni kan asirra jirtan hundi keessanuu galatoomaa anillee kumarraa gooleeti waraana bilisummaa Oromoo waboo kan dur ture kanaafuu akkasitti baga nu dhiyeessitanii hiree tana nuu kennuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Tole. Dhaggeeffattoonni qophii kaayyoodhaa wanni irraa dubbachuu deemnu kun dhimma siyaasaa osoo hin tahin dhimma seenaa jaallan kaleessa dirree qabsoo keessa waliin turan kan gurrattillee gaafa dhaganillee nama suukanneessuu yookaan ammoo wanni nuti arra irratti xiyyeeffannu ijoon dubbii keenyaa nama lamarratti xiyyeeffataa tokko jaal ibsaa dagaa seenaa naa yaadattu rabbi ramataa godhuu fi kan itti aanu immoo jaal gaaddisaa dagaa jaallan kun eenyu turanii maqaan isaanii yeroo hedduun ka'u seenaan namoota hundaatu akkuma jirutti tahee yeroo isaan keessatti dhaaba kana keessatti qooda fudhachaa turantu isaan kan akka kaafnuuf nu dirqisiise namoota biraas kan hafan irratti fuula duraa wannootan kana fakkaatu akka isinii dhiyeessinu asumaan baallame isinii seenna. Mee ammaan tana karaa jaal kumarraa gooleetiin ibsaa dagaa eessatti dhalate? Ibsaa dagaa eenyu? Namni nu dhaggeeffatu kuniif bakka dhaloota isaanii maal akka ture guutumatti sirraa hin eegala karaa jaal kumarraadha. Galatoomi jaala kiyya ibsaa dagaa bakki dhaloota isaa bareedaa leencaa bakka jaamtu itti dhalate akkasuma ijoollummaa isaatiin eega qabsoo tanatti dabalame yeroo dheeraa keessatti qabsoo Oromoodhaatiif gahee guddaa taphachaa ture kafalaatis ture jaal ibsaan
kaniin naaf inni dura wal agarree bara 1988 keessatti gaafaan qabsoo Oromootti dabalamu wal agarree artirraa jaalli sadarkaa duraatiif qawwee lamaan deemaa jechuudha qabsoo Oromoo tana keessatti. Daballaaf kilaash daballaabii fi baazuqaa maarkituu kana deemee kanaan yeroo tarkaanfii fudhatamu baazuqaa dura darbaa ture jechuudha. Kanaaf gaajaalli ibsaan namoota gartee arran tana qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa maqaa adda bilisummaa Oromoodhaa kana kan mul'isee bakka itti gartee adda bilisummaa Oromoo kanaa kan kabachiise keessattuu 92 gaafa chaartara irraa baan irraa qabee eega waraanni ijaaramee itti gartee nama bakki hora hin oora anoonuu jedhametti ijaaramee achirraa ol deebi'amee waraana bilisummaa Oromoodhaa kana sochiidhaa fi tarkaanfii fudhatuun mul'isee humna gartee isa moggaa jirtullee hamilee kennee fi tan keessa jirullee hamilee guddaa kennaafii ture akkasuma dhaabasallee boonsisaa ture. Kanaafuu jaalli ibsaan nama akkanaatii kan juun isiniif dabarsaa jechuun gara kiyya. Galatoome. Akkuma jaalkumarraan jeeti jaal ibsaa dagaa nama seenaa qabu, nama seenaa boonsaa qabu, nama goota yoo jedhani nama dhugumaan gootaati. Maal jennan dura ibsaa dagaatiif gaaddisaa dagaa jedhanii ibsaa dagaatiif gaaddisaa dagaa oguu namni kun irra guddaan isaa obboleeyyiin fudhachuu danda'a. Ibsaa dagaatiif gaaddisaa dagaa kun obboleeyyanii miti. Isaan lamaan kun jaallan qabsooti, jaallan waliin humna tokko waliin ajajaa turani. Ibsaa dagaa kana keessatti jechuudha. Ibsaa dagaa nama wanni diinni yoo diinni gara fedheen dhufe hagam takka yoo heddummaatee diinni dhufellee sodaa wahii tokko qaama isaa keessatti hin uumamu. Nama waa takka gartee shimbirroon garaa isaa keessa hin barreefne jechuudha. Ibsaa dagaa akkuma inni jedhee ani maybe akkaan yaadutti inni kun nama gartee ani bara 1985 tooruma kana qabsoo bilisummaa Oromoo dabalame anaaf inni kan wal baruu eegalleerraa gaafa sirraayi gaafa 86 jechuudha. Hawala arguu eegalle. Humna keessa turre garuu waliin hin turre muraasa humna tokko keessa waliin hin turre. Achirraa baanee bara 1992 akkuma chaartara seennee walitti dachaanee walitti dhufnee waluma agarraa walumaatti jenna. Ammoo akka humna tokkootti bara 1993 akkuma reefu jaalli jeetti horaanoonootti walitti dhufnee inni achitti jechuudha. Ibsaa dagaa yeroo san humni diinni gartee yeroo chaartaraa baanu san irratti ni beekna. Hundinuu sadeenu amma warra waliin ture. Diinni kuni humna hagam takka akka Harargeetti bobbaase ni beekna. Humna sanirraa dandamachuudhaan addi bilisummaa Oromoo bara san bara 1993 waraana walitti bakka jiru walitti qabnee hora anoonoo bakka janitti jiru laga gaaleettii keessatti haaratti ijaaramne yeroo kanatti ibsaa dagaa humna seelii tokko ijaaramee fi bobbaa eegale. Bobbaa eegalee bobbaa kutee namuutu dirqama dhaabaa fudhatee adda bobbaane ibsaa dagaa achirraa kaasee jechuun diina duraan goflaa baasee nutti bararaa ture. Goflaa baasee waraana bilisummaa Oromoo reebaa ture. Ibsaa dagaa hogguu dhagee akka wanti kanatti sodaataa ture jechuudha. Ibsaa dagaa diina takkaa itti dhufee diinni gartee humne ajajaa waraanaa jechuun waraanni goota jechuun ajajarraa. Ibsaa dagaa nama uumaan gootaati. Waraana inni keessa jiru nama wanti qabu nama maal gaachana qabu jechuudha. Gaachana qaba. Gaachana jechuun namni waraana tokkoon deemuu danda'u, namni waraana tokko lolchiisuu danda'u, namni waraanni isaa hin cabne gaachana qaba jechuudha. Gaachana nama qabu. Nama diinni hogguutti dhufes diina kanaaf karaa hin kennine. Diinni kun eessaan dhufe akkamitti dhufe takka waraanni diina ibsaa dagaatiin durfamu diina booji'u malee hin booji'amu. Humni ganaa jajjabaa humni jajjabee jechuudha. Inni jajjabeetti ijaarame ajajaa jajjabeeti bara sanirraa kaasee
anilleen jechuun bara sagaltamii sadi keessa walitti sagaltamii sadi gara dhumaarra walitti dabalamne humna san keessatti anis waliin hojjechaa ture. Ibsaa Dagaa nama akkasiiti nama goota kana diinaaf hummaa hin jenne diina kana gaa meeqa akka booji'eef meeqa akka wanti godhe Oromoon naannoo san jirtuu fi waraanni bilisummaa Oromoo kan naannoo san ture Ibsaa Dagaa eenyu akka isa ta'e isa ibsaa jechuudha. Sababa akka diinni gartee Ibsaa Dagaa armaan dhufe hojii Ibsaa Dagaa yoo dhufe ummata gaafate ummanni waraana bilisummaa Oromoo gartanii hojii waraana bilisummaa Oromoo garana jiranii waraanni Ibsaa Dagaa gamana jira hojii waraana Ibsaa Dagaa nuyi maa isin hin jettee haga ummata tumtu jechuudha. Sodaa isaarraa haate Ibsaa Dagaa nama akkasiiti nama diinni sodaatu nama mootummaan Itoophiyaa isaa du'e qabrii jala jiru Ibsaa Dagaa lafa jalaa siyaayamtu waliin jettu jechuudha waliin abaartu. Ibsaa Dagaa nama akkasiiti nama goota akkasiiti gootni kanaa kun dhuga goonni har'aan tana addi bilisummaa Oromoo goota meeqaatti waraana bilisummaa Oromoo keessa wareegame meeqaatu dhabamee jira. Goonni goota caalu goonni waraanni bilisummaa Oromoo kan ajajaadhaan silaa kaafamee himamuu qabu gara fuula duraatti gaa rabbiin galataaf haa ga'u galanni isiniif haa ga'u waan akkanaa qopheessitanii nu gaafachuu keessaniifuu dura galatoomaan ammallee irra deebi'ee isiniin jedha. Waatu nu dhagama har'a waatu nu dhagama hogguu gartee jaallan dhume san jaallan kute sanii fi Oromoota har'aan tana as deebinee hogguu Oromoota kana laalle waatu nu dhagama. Kanaaf waan hundaafuu jaal Ibsaa Dagaa kaan siin nu gaafata waan silaa jettu irratti siin nu gaafata maal faa dalagee akkam faa dalagee gaa waan isin nu gaafattan irraa isin ibsina. Ibsaa Dagaa nama akkasiitiin isiniin jechuu barbaadeeti nama gartee dirqama dhaabaa bahuu irratti if qusannaa malee hojjechaa ture. Hanga lubbuun isaa dabartutti rabbi rahmataa godhuu fi nama if hin hilanne nama qabsoo tanarraa if duuban deebine nama qabsoon tun bilisummaa haga geessutti jee qabsoo tanarratti lubbuu isaa dabarsee jechuudha. Kanaaf Ibsaa Dagaa nama akkasiiti. Gaafoo waan ati nu gaafattu irraa gaadde gaafii teessarri waan isin jidduu tanarra nu buuftanirra irratti isinii deebina. Aga silaa inni wareegametti nama waliin ture. Babal'inaan itti deebina jechuudha. Kanaafuu amma mee kumarra irratti ichi deebisaa achiin eeggadha. Galatoomi jaaldachaas dhugaadha dubbiin tanteetis kan wanni waan garii gaa hedduu raatutu ittee turte. Jaal Ibsaa yoo jenne ani abbaa Saayilii kiyyaa gaafa dargii abbaa Saayilii kiyyaa ture jechuudha. Abbaa Saayilii kiyyaa hora hadhootti abbaa Saayilii kiyyaatiin ture. Artirraa humna ijaarame san magaalaa Dagaagaa gaafa dargii san waliin dhaynee dhooynee achirraa gad deebine akka abbaa muraasa keenyatti baroodaan itti araaramu baroodaa boruu abbaa muraasa keenyaati inni itti aanaa abbaa muraasaatiin magaalaa Harawaa gaafa magaalaa Harawaa weerarsa waliin dhaynee jechuudha. Gaafa sanirraa qabee hanga karaa adiirratti lola goonu hunda baroodaadhaan akka kunoo maaliin sinja gujeedhaan bakka tana hundatti hanga maayyitti waliin turre jechuudha. Guyyaa tokko humni gartee nuti waliin deemnu sun diinaa sun takkaa nuus hin injifannee nuti numaat irra aanee rukutaa ture jechuudha. Kanaaf Jaal Ibsaa yoggaa jennu dhugatti hedduu seenaan nama hundaa dubbatamaatuma ture. Kasaa hummaaniif dubbatamuu dhabee namni kun nama gartee waraanoo bilisummaa Oromoo kanaaf cinaacha laafaa fi cinaacha jabaa humnatti godhee sossoosaa ture. Kanaafuu maaliif dubbatamuu dhabeen hedduu gungumni nuti nu keessa ture jechuudha. Kanaaf ammoo guyyaa har'aan tanaa kana isin asirratti nu afeertanii nu gaafatuun keessan hedduu gammachuu guddaa fi gadda kalee isaa kana irra kun kan gartee isaan dhabne sanilleen nutti dhagamaadha. Ammoo nuti isaanirraa hafnee wanni nuti galata shukrii rabbiitiif goonu isaanirraa hafnee har'a isaan kanaaf yaada isaanii gartee isin nu gaafatanii deebisuun kun hedduu sunis nu gammachiisaa jechuudha. Kanaaf Jaal Ibsaan nama akkasiitu achi deebee yoon gartee keessa baanee achi keessa deemnee laalle Jaal Ibsaan gaafa 94 keessa humna diinaa tammooraa Ibsaa Magarsaa fa'aa keessa isaan achitti dhuftee weerartee meeshaa isaanii guurattee ol deemtu bookee bakka 26 taaf bakka raadaajii bicha janitti isaanii maal qabanii gad deeman jalloo miila sadeenitti diina
hiree qabanii isaanii oofu karatti isaanii gabaasaa tanaaf deemu wal afaan dhufan sanis achitti dhawaniiti nam sadirraa qabanii ta duraanii malee fuudhanii meeshaa isiin fudhatte san hunda gaangota isiin duraan fuute san hunda guura irraa qabee galchee galmee dhaabaa akkasitti tan diinni fuudhee deemuun irraa fuudhee qabeenya dhaabaa san dandamachiisee jechuu nama akkanaa kana ibsaan jaalibsaan akkasuma jaalli isaa wajji akka itti gaafatamaa isa jalatti dalagaa ture jaal gaaddisaan inis akkasumatti jarri suni gaheen isaan achi keessatti taphataa turan hedduu kan waraana bilisummaa Oromootis boonsisu kan uummata Oromollee boonsisu arra warra jiru kan gartee uummata Oromoo kan jiru hundaa'u kan boonsisu kanaafuu jaallan sun hedduu rabbiin jannataan isaan haqananiisu seenaan isaanii kana qofaa miti bal'inaan irra deddeebinee dubbannee dokumentii takka kaachuun waan guddaadha. Kanaafuu gaa akkasii jaalibsaanii nama hedduu waraanni isaatis isa jaalatu uummanni isalleen isa jaalatu akkasuma garaa bal'atu yookaan gartee dandeettii rabbiin kenneefi jechuudha. Kanaaf gaa jaalibsaan nama akkanaati akkasitti waan narraa hafes tan ati nu gaafattus nuutu irratti deebisaa kenna taaniif gaa taniin irraa beeku kana jaaldachaasitti achi dabarsaa jechuudha. galatoomiti yeroo sanitti yeroo sila humni kun jaaramuu barbaachisu sanitti addi bilisummaa Oromoo maal keessa turee fi akkam turee warra dirree san keessa turee beeka dhuguma keeti arraan tana
yoo laalte akkaataa namni keenya irraan tana feesbuuka gubbarratti ijoollummaan amma kalee dhalatte tanummaan gaafamma qabsoon tun haarata adda bilisummaa Oromoo deebi'ee chaartaraa bahee qabsoo haaraa akka jee eegalu dhalattee xarraan tana qabsoo bilisummaa Oromoo qeeqaa jira. Lubbuun nama meeqa akka qabsoo tanarratti dabarte hin beekan. Wallaala raayis kai ta'e beekallee ta'e qabsoon bilisummaa Oromoo maal fiddee maal addi bilisummaa Oromoo maal godhe kan jiruun qeeqallee jiran. Garuu wareegamni addi bilisummaa Oromoo kafale keessattuu Harargee Bahaatii fi Harargee Dhiyaa jiddugala jechuudha. Zooni sadiitti addi bilisummaa Oromoo ni beeyna. Ganamuu ni beeyna. Amma zoon Harargeen bakkuma lama jirti jechuudha mootummaa amma jiruutti akka addi bilisummaa Oromoo bulchiinsa isaatii haatitti sadii Harargee Lixaatii fi jiddugalaa fi Harargee Bahaati. Zooni sana sadeen keessatti humna isaa jaarratee humna furgaatuu jaarratee qabsoo godhaa ture. Amma gaan guddaa kaan irraa haasa'uu danda'u humnaan ifii keessa ture. Humna furgaatuu kaan ifii keessa ture irraa dubbachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun humni furgaatuu taniin waliin ture tan Harargee jiddugalaa jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo dandabachiisuu bira kuttee haga sadarkaa mooraan dhaabaa silaatan jirtu tan dubbee jirtu hundi akka jirtutti zoonii jiddugalaatti galtee jechuudha. Zoonii jiddugalaa jechuun zoonii jiddugalaa oguu jenne gaara mul'ataa cinaa tokkoo fi Harargee Lixaa cinaa tokkoo fi oborraa tana jechuudha. Walitti jidduu kana walitti dabalatee jiddugala jedhamaa jechuudha. Asiin arbarakettee irraa gad deebisee asiin baddannoos cinaa tokko asiin dannabaa cinaa kanarraa kaasee jechuudha. Karaa ol deemu kana gamanarraa kaasee Harargee jiddugala jedhama. Jiddugala jechuudha. Zoonii jiddugalaati. Jiddugala kana dhuguma humni keenya kun ni bilisoomse jechuu dandeenya. Humni ibsaa dagaatiin hoogganamu gaaddisa dagaatiin ibsaa dagaatu humni furgaatuudha. Tarkaanfii diina irratti fudhatuun tarkaanfii inni diina irratti fudhatuun diina booji'uun yeroo hunda diina qabuudhaan itti agarsiisuudhaan ammoo kan qabame mootummaa wayyaanee kana jalaa kan qabame osoo hin ajjeesin osoo waan tokko hin godhin nyaachisnee obaasnee waan hunda siyaasaa barsiifamee gallakkifamaa ture. Mootummaa waliin lolluu beeka. Mootummaa waliin lolaa turre, mootummaa waliin dhawaa turre. Ibsaa dagaa nama sadarkaa meeqatti silaa har'aan tana bakka haayyatan qabaatanii gootummaadhaaf achi kaayatanii ijoolleen tun ibsaa dagaaf gaaddisaa dagaa tokkolleen ammoo kan ni jira jechuudha. Tokkolleen kan humna san keessa ture sadarkaa abbaa seelii irraa kaasee hanga abbaa muraasaatti jechuudha. Abbaa buttaallee maayyii tanatti ta'ee jira. Biyya jira garuu amma dubbachuu hin dandeenyu. Gootonni ni jiran jechuudha. Gootonni akkasii ijoolleen tun namni goonni onne si godha. Yoo ati sodaataa taatellee goonni onne si godha. Ibsaa dagaa nama goota gaaddisalleen isa daran. Warri kun warra gartee Oromoo eega chaartaraa baane diina qabee qabsoo Oromoo irratti jechuudha. Diina qaqqabee dura wayyaanee qaqqabuudhaan Oromootti agarsiise jechuudha waraanni kun ijoolleen tun. Kanaaf ijoolleen tun ijoollee silaa bara sanitti jechuudha wallistoonni ittiin wallisee turan gootummaa Oromoo irraa kan ka'e jajjabeettiin dabalamaa kunteyya kan beeyne Finfinnee ta'anii kunteyya amma ibsaan ni beeka kunteyya deequun dhabuu jedhan mooraan adda bilisummaa Oromoo sadarkaa achi turte jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo mooraan isaa bakka jirru achi dachaatee yeroo sanitti jiddugala malee dubbiin hanqatte. Kana kan godhe humna kana jechuudha. Humna ibsaa dagaatiin durfamu kanaatu sadarkaa kanaan ga'e. Sodaa gootummaa isaa gootummaa diinni isa sodaa inni sodaatuun anammaa waan hin jiru siibsullee hin beeku. Diina takkaa walitti dhufnee jechuudha. Takkaa walitti dhufnee nu ari'een beeku. Ibsaa dagaa akka isaa mootummaan ammaan tana waliin lolaa jirtu riphee lolaadha. Isinis akkaataa isiin itti humna keenya itti waan godhaa turteef akkaataa isiin tooftaa isiin itti nama itti cabsitu hunda barameeti akka isiin silaa itti nu fayyadamtu sanitti itti fayyadamne yeroo hunda isii ari'aa oolla jechuudha. Kanaaf ibsaa dagaa nama goota Oromooti. Nama Oromoo silaa yaammachuu qabdu. Nama silaa Oromoo yeroo hundaa'u mataa keessa kaayattee nama akkasii ni qabnaa jettee yaammattu keessaa tokko jechuudha. Kanaaf har'aan tana dhuga numa warra jiruutu isaan haasawa nuti bakka teenyutti numa dubbanna. Garuu bakka silaa namni ol bahee dubbatu irratti dubbachuu hin dandeenye garuu har'a nu yaamtee asirratti nu dheessitee kana haasawuu keenyaaf galanni
kan rabbi haa ga'u isaanirraa hafnee har'a waan isaanii dubbachuuf illee rabbiif galata galchina. Ammoo warri kun jechuun ibsaa dagaa gaafa inni kuferraa kaasee jechuun gaafa inni kuferraa kaasee nuti humni jajjabeessan ibsaa dagaa kufee hin himne. Mooraa dhaabaa dhayne mooraa dhaabaatti illee hogguu ajajaa keenyatti hogguu gabaafne ajajaan keenya illee hin himinaa jeet waraanaafis hin ibsine jechuudha. Hin ibsine. Ibsaa dagaa kufee kan dhageessi gurbaan silaa dhaqee nu biraa diinatti dhaqee itti hime tokko jira. Ka isatti hime sunilleen isilleen fudhachuu diddi. Maaliif? Ibsaa dagaa humni akkasuma jijjiirraan hin jiru. Lolli hogguu isaan waliin dhufte wanni isirra gahaa jiru akkuma duraan lolamtutti itti lolamaa jira. Kanaaf ibsaa dagaan duune ibsaa dagaa gaaddisaa dagaatiif jijjiiree jechaa turte jechuudha. Kanaaf ibsaa dagaa nama akkasiiti nama gootummaa waraana bilisummaa Oromoo dhaalchise nama arrallee ittiin boonnu keessaa tokko siin jechuu barbaadeef. Gaarii dhagaa dachaas jaaldachaas galatoomii dhugaadhaa jaal gaaddisallee bara 1990 fi 98 keessa naannoo mooraa kurrotti barumsa isaa xumuratee jechuudha. Achirraa qabee humni inni itti ramadame galchaa waacuufaa jalatti ramadamaa ture abbaan seelii isaa galchaa waacuutii gaafa dargii san keessa. Achirraa qabee osoo nama waliin deemnuutu buttuma afraffaa gaafa sana afraffaa buttaa tokkoffaatti deebi'amee waliin deemaa turre. Akkasumatti jaalli kunis muuxannoo namni gartee jaalli tokko waggaas duratti muuxannoo guddaa harkate isuma sanirraa dhaalaa jechuudha. Ibsaa dagaa warri gartee humni jajjabii tan isa jalatti ijaaramte isaan hoogganamte sun muuxannoo gootummaa isaa isarraa dhaalaati walitti dabarsaa akka dhaalamaatti gartee akka namni aangoo walitti dabarsu tokkotti walii dabarsaa dabaree kakuun irraa kufu kun akkuma kun itti dhufeen akkasi walii dhaalatti akka dhaalamaatti walii dabarsaa turan. Jaalli kun sadarkaa san keessa ture jechuudha. Isaa fi jaal gaaddisaan sadarkaa san keessa turan. Gaaddisaa dagaa jechuun ibsaa dagaa jechuutti beekti. Akkuma jaaldachaas jedhe. Gaaddisaa dagaa ibsaa dagaa akkasi beekti. Gaafa dhugaadha jaalli wareegamallee ibsaa jaal gaaddisaa jira. Jaal gaaddisaan bakka san isaatu hojjetaa ture. Jaallan akkasumatti hiccitii isaanii osoo takkaan dhagahin diinni kun hiccitii isaa osoo takkaa ibsaan nu deenjenitti nutilleen akkasumatti quba qabnaa jechuudha. Kanaaf jaalli kun nama gartee har'aan tana kanaan dura dubbatamuu ture malee kan har'a gartee guyyaa har'a silaa akkanatti turuu jaallan kun kan akkanatti turuu malee miti jechuudha. Kasilaa tarree durarratti galmeen isaanii tarree durarratti gartee nuu qabamuudhaaf hamilee qabaachaa qabnurraa tokko hamilee nuti irraa qabnurraa tokko jechuudha. Tarree duraa sanirratti nuu qabatamee ammallee nutis walirraa hafe hundi keenyaa ni jirra walirraa hafe kun tarree durarratti nuu qabatamee jaallan sun akka tarree durarratti nu galmeeffamu isinillee kan gartee asirratti nu yaamtanii nu gaafattanii waa'ee seenaa isaanii nu gaafattuun keessan kun hedduu ulfaadhaa isiniin jenna hedduu galatooma. Kanaaf akkasitti jaalli gaajala waan nama jijjiiramuun hin qabu kan gartee adda bilisummaa hoogganoota keenya kan gartee duubbee jiru san Oromoo maan jette beektaa hoolaan abbaa gaarii qabu duuba ala kaa'ee rafaa namni ibsaan fuula dur irraa ol jiru diinni itti gadi hin dabruu jetteeti akkasitti ummataa fi hoogganoonni mooraan teenya duubbeelleen akkasitti hubataa turte jechuudha. Kanaaf akkasitti nama akkasitti jaallan kuni akka tarree durarratti nu qabamu kabajaadhaan hundaa'u irra deddeebinee uummata Oromootii fi isin hojjettoota arraan TV kanarra asirratti nu yaamu kanaafis kabajaa guddaa isiniif qabna akkasitti hubadhaan isiniin jedha. Akka gaaddisaa dagaa kanaan itti dabaluu barbaade wanni beektaa waan hundaa'u Oromoon tun duraan fitte gaalli mataa duraan laallataa jette Oromoon gaalli mataa duraan laallataa jette. Kana jechuun
ajajaa kee laallata ajajaa kee san akkamsi ajaja akkamitti si innis ajaja qabicha ajajaan kee si qabuuf akkaataa ajajaan kee sana hojjetuutu kana hundaahu gootummaa keetillee si dabalaa deema. Humna keenya kana humna gartee jajjabii kana rabbi nama taa godhuufi ajajaan zoonii dhaqqabaa daddafaa dhaqqabaa yeroo lollee lolarraa galletti yeroo lollee lolarraa dhufnetti abbaa seeyliis ta'e humna waraanaa kan jiru keessa kan nuti itti haajamne kan nuti ni feene abalu nuuf haa dabalamu jenne nu dabalaa ture. Kana jechuun hamilee si godha hamilee asi godhaa deema jechuudha. Humna kana hamilee ajajaan keenya kan silaa dubbee keenya turellee hamilee nutti godhaa ture akka gartee hamilee humna kanaa hin cabne hamilee keenya eegaa ture. Rabbi namata isaa godhu. Gaaddisaa dagaattis eega gartee ibsaa dagaa kufees gaaddisaa dagaas akkuma ibsaa dagaatti hojjechaa ture akkasuma dalagaa ture haga lubbuun isaa keessaa baatutti hojjechaa ture jechuudha. Gaafa wareegame du'aa isaa fuutee ganda geessite. Anaaf inni bakka tokko dhalanne ganda tokko dhalan. Ganda geessite abbaa isaatti yaamtee kunoo gurbaa keessi siifinne jetteen ajjeefne siifinne jetteen. Maal jeen abbaan isaa beeyta gurbaa kana. Gurbaan kiyya kuni osoo isin dheessuu du'e moo osoo isin loluu du'ee janiin jeen. Osoo nuun loluuti harka kennachuu didee ajjeefnee jetteen. Gurbaan kiyyan duune ni jiraa jeen. Dhageesse? Kanaaf ajaarsi kuni abbaan ibsaa dagaa kun obboleettii ijoollee walirra dhalatte jechuudha. Ta'e inni irra dhalatees qabsoo tanarra duuti. Innis asirra du'e. Rabbi rahmata haa godhuu fi seenaan haa yaadattu. Jaallamni kun bara san keessatti humna furtuu humni ibsaa dagaatiin gaggeeffamu kun humna furtuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii turan jechuudha. Humna furtuu hanga wallahi gaati beektaa arra hogguu deddeebitee waan tokko hogguu yaadatte fi jaallan kufansan hogguu agartu waatu si dura dhufu waatu sitti dhadhagama waatu nama dhagama waan ani hin beeku akkaan jee himullee hin beeku garuu kan qabsoo godhaa ture kan hojjechaa ture kan qabsoof hojjechaa ture har'aan tana maqaan isaanii yaamamaan jiru maqaan isaanii dubbatamaan jiru goota jechuu kan itti beeynu kan diina jeese kan diina arihee qabe kan diinaa lole beeynu har'a immoo bara kana goonni akkam akka ta'e walumaan argaa jirra jechuudha. Gootota akkanaa kana meeqaan tam jechuudha warri hafan garuu seenumaaf dhiifna yoo rabbi lubbuun nu jiraachisee gaaf tokko hibbaane silaa maqaan isaanii numa yaamama. Har'aan tana hanguma kanuma isin irraa nu gaafattan kanuma isin irraa nu yaamtan kanarraa itti dubbanna kanumarraa waan silaatti sitti haftee nu gaafachuu barbaaddu siif deebisna amma gara keenyaan ani gara kiyyaan wanni nan jiru kanuma ibsaa dagaagaa nama akka inni ta'e bara kanarraa kaasee 1993 irraa kaasee qabsoo bilisummaa Oromoo kana kan keessattuu naannoo zoonii jiddugalaatti kan lubbuu itti hore keessaa tokko isaa jechuu barbaadeetti isa jedheeti furtuun qabsoo bilisummaa Oromoo tokko ibsaa dagaattumti. Kanaan jaa waan ati na gaafattu irraa hin gaammatan achi deebisaa si kenna beektaa wanni hundi yoo nama gaggaafachaa dhufan xiqqoo namaa dhufanii galatoomii garma keettiin si deebisa. Tole sagaleen rakkoo qabaa isa juun dhagayaa ture karaa warra teknikaatiin rakkoon nu mudachuu isaati. Gaariidha. Mee waan kanarratti waan tokko wanni kaasuu barbaadeetu jira. Maali inni dhuga ibsaa dagaatiif gaaddisaa dagaa yeroo san keessatti maal akka ta'an anillee warra dubbachuun hin danda'a. Garuu namoonni qaamaan bira turanii fi waan kana keessatti shoora guddaadhaa isaanii wajjin qabaachaa turan. Mee bakka amma fakkeenyaaf abbaa isaatti dhaqanii akkana goone jedhanii himan san yeroo guyyaa inni itti du'ee fi haala inni itti yookaan ammoo wareega itti wareegame sana bakka isaatti wajjin ni yaadatta jaaldachaas. Gaariidha. Yeroo amma gaaddisaa dagaa wareegamu ani achin turre humna san keessaa na baasaniitiin gara kibbaa kana baheen turre karaa baalee kanatti
sabab miidhamaan narra gaheeti jechuudha achi baheen ture achiin jiran eega achi raayin dhagee ganda raayin dhagee gurbaa isaas achi geessu achi raayin dhagee garuu 1990 jaha jechuudha yeroon kun 96 na fakkaata 96 dhuma 96 jechuudha laga gaaleetti bakka wal dildila jedhamutti dildila irratti bakki inni itti laga gaaleetti kana ni beeytan fakkaate dildila tokko jira gara ciraa kana yabaloo kana gara jalaatiin burqaa yabaloo kana gara jalaatiin dildila tokko jira dildila kana irratti bakki inni itti du'aa isaa jechuudha achirraa fuuteeti lafti tun hangam takka akkatti fagaattu ni beeytan namni achirraa beeku ni jira haga jallootti jechuudha achirraa wasaasaan fuutee jalloo geessite bakki inni itti dhalate jalloodha jalloo geessite abbaa isaatti fiddee abbaa isaatti agarsiiste jechuudha. Barri nuti bara 1996 na fakkaatti jechuudha 96 fakkaachuu sun 96 ji'an beeku 96 achiin ture jechuudha yeroo sanitti ji'an sababa qaamni harkee ijaa ani duraan baay'ee ture irra lafa dha'uudhaan na capee achi dhaabni na fuudhee dubbee sanii fuudhanii baalee na baasanii baaleen ture jechuudha yeroo san kanaafuu inni akkasi gaafa sanii abbaa isaatti achi geessan jechuudha ganda geessan bakki inni kufe immoo yabaloodha burqaa yabalooti gaaleetti keessa dildila irratti jechuudha dildila Sheekh Hussein jedhaniiti dildilli tokko jira dildila san irratti kufte. Mee tole hedduu galatoomi jaaldachaas yeroo meeqaa rasaasa diinaatiin kan ati rukutamte miidhaan sirra gahee maal fakkaata? Namoonni irra hedduun nama Oromoodhaa kuni diinni keenya akka gartee diinaatti rakkoo Oromoo irra geessuu fi Oromoo hamilee kutachiisuudhaaf bifoota adda addaatiin warri qophii kaayyoo jala buutanilleen seenaan kun waan irratti qoosanii simi kan irratti illee arrabsoollee wal irratti oofanii miti dhimmi kun dhimma namni gurraan dhagahuun irra jirurraa tokko isa san irratti yoo wal gargaarre hedduu gaariidha. Mee dachaas keenya maaltu si mudate waan kana keessatti gaafa san akka yeroo san keessatti bakka san keessaa dhaawamtanii yookaan rasaan diinaa isin miidhacha keessaa karaa wallaansaatiif achi deemtan kan jiru kan reeffate dubbatte. Mee waan sana qaamaanis ta'e nutti agarsiisuu dandeessa? Galatoomi. Ani yeroo lamaan rasaasaan madaa'e yeroo lachuu kaaniin madaa'e bakka lama hin dhaabne jechuudha. Harkuma tokko irraa hin bakka afurii dhawan. Bara dargiitis harkuma tokko irraa hin bakka lamaa dhaabame. Bara wayyaanii kanallee harkuma tokko irraa hin bakka lamaa dhaabame. Harki kiyya harka mirgaati. Kana jechuun wanni narra ga'e ani bara lamaan kana bara dargiitis bara 1986 na fakka 86 ji'a torbaffatiin madaa'e harki kana 86 madaa'e duubuma dhaabaatti hin fayyee jechuudha bakkuma dhaabni keenya jirutti achumatti hin fayyee dhaabumaan na wallaane aga dandeetti isumaattu waliin na deddeebisee akkuma dhaabaa kan jirutu nu wallaane. Kan lammaffaatiis bara 1994 guyyaa isaa 21 ta'e yaadadhu gaara mul'ataa bakka maal isa maqaan si ati bu'aantuma bira jechuudha maali gooruma xaanti goorumaa fi si waliin dhaabbatti gooroo abuutii fi si waliin dhaabbatti asuma bakkeen burquma bira jechuudha tirtira xaanti asitti madaa'e yeroo kanaas harka kanarraa bakka lama hin dhaabne garuu nuutu isii dha'ee nuutu isii eeggate isii agarree haati hiine isii eeggannee isii tana asitti dhooyne meeshaalee guddarraa hiikanne isii asii guusineeti takka takkaan facaasanii burqa galtee jechuudha. Guyyaa salaasaati guyyaalleen asitti madaa'ee madaa kanarraa ani morma dhaabaatti hin fayye dhaabumaan nu fayyisa bakka itti fayyinu dhaabni bakka itti godhateetuma jira akka gartee wallaahi madoon dhaabaa ati amma eegaan achirraa baheellee dhufeeti kun opereeshinallee ta'e arge manuma keetti fayyite garuu akka ittiin dhaabni itti si tajaajilu akka itti hoogganuudhaaf mooraa dhaabaatti haa dhaabni kun madoo isaa itti tajaajilu akka mootummaan akkasitti hin tajaajiltu ajaa'iba na ta'e wallaahi kun amma laalee arge dhaaba keenya bakka sanitti galataan galchaaf akka inni itti madoo isaa qabu akka inni itti madoo isaa dursee if dura aansutti galata guddaan qabaaf kana
baraha jechuun ammadaa lammaffaa immoo bara eegaan fayyaduu ammaas gaa madaa tana fayyee qawween qabu akkasumatti tugutumati yaafi bombiidhaan humna kiyya deebi'e ammaas humna jabii keessa deebi'e osoo dhaabnee na dhorku isaanuma wajjin osoo hin jiruutiin miidhame jechuun ammaas xiqqoo miidhaa wayii narra geessee harka kanarratti miidhaa wayii narra geessee isaan biraa moora gad deebi'e moorarraa ka'ee ammaas osoon galma guddataa tokko faani beektaa galma guddataa tokko faa wajjin bakka tokko osoo jirru isaan na biraa deemanii meeshaa wayii gaa meeshaa waraanaa bitamee jira rasaasa tokko faan fuudhajee osoo karaa deemutti achi lafa dha'ee capee sababaan ani itti gartee dubbeetti gad ergamuu dandeenyeen lafa kofee bakka duraan lafee na capxirraa na sossootee sanaanin dubbee deemuu danda'e jechuudha. Mee osoo karaa jaal kumarraa osoo hin deebine hanga dandeemetti gabaabsuudhaaf yaali goona maaliif gaafa biraatis itti deebi'uuf deemna waan ta'eef jaal dachaas hedduu galatoomi. Jaal kumarraa akkamiin ilaalta waan kana haala gaafa sana ammaan tana qabsoon bilisummaa Oromoodhaa keessa turtee fi gaafa miidiyaan kun hin jirre gaafa feesbuukiin hin jirre gaafa namni biyya alaa kana akkanattiin horiine sana kan qarshiin biyya alaatti waraana bilisummaa Oromootti hin dhayine waan kana hoggaa teessanii ijaan amma laaltanii dhugaa kaleessa dirree san keessa jirtu tanarrallee immaa dirree san keessa jirtuu fi waan biyya alaa kana namni Oromoodhaa kun akkumatti toletti nyaatee dhugee garaa isaatti quufee waan barbaade uffatee hoggaanii haalli biyya alaa kana keessatti deemu kana hoggaa laaltan maaltu isin dhaga'ama? Wallahi dhugaadha baga nu gaafatte gaafii bareedduu nu gaafatte biyya alaa kana keessatti namni nama ibiddee gubeetiitu gubatee beeka. Namni ibiddi hin gubin gubatee hin beeku. Warri biyya alaa keessa jiru qabsoo afaaniin dhagee malee hojiidhaanis hin agarre. Gaafa biyya keessa jirru gaafa gartee qabsoo godhaa jirru san nuti numaa qabsoon nuti gartee gaafa san godhaa jirru dhugumatti qabsoo boonsiftuu godhaa turre jechuudha. Qabsoon saballee boonsiftu tanamallee boonsiftu. Qabsoon har'ammoo gartee gaafa san miidiyaas hin qabnu intarneetiin hin jiru ifirratti hirkannoodhaan gootummaadhaan dandeettii teenyaan teknooloojiin gaafa sanii surrii mataa keenyaati. Teknooloojiin gaafa sanii surrii mataa keenyaatiin qabsoo godhaa turre. Har'ammoo kana keessatti yoggaas deebinee biyya namaa tana dhufnee laallu ummanni Oromoodhaa kan biyya ambaa tana keessa jiru qabsoo Oromoo tana waan laayyoo tokkotti ilaalaa ture jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan biyya keessa jirus kan qabsoo afaan qawweetiin amma godhaa jirus waan inni keessa jiru nuka gubatee beeku qofaatu beekaa jechuudha. Nuka gubatee beekuutiitu achi keessatti isaan beeka. Warri immoo biyya alaa tana keessa asii gartee asumaa wacu kuni qabsoo hin hubanne niis hin beekanii numa haasawan malee qabsoo tana agarre nama laalatee beekaa jechuudha. Har'ammoo namni tokkichi gartee dirree takka keessa jiru dirree qabsoo keessa jiru kan gartee har'aan tana dhagarra rafee ciisee bishaan waan dhugu dhabee deemee qabsoo tana godhu sun nuti akka ajaa'ibaa tokkotti akka galata guddaa waan keessa turre waan beeynuuf galata guddaa galchinaaf. Kanaaf ani immoo uummata Oromoo kan gartee har'aan tana qabsoo Oromoo asirra taa'ee balaaleffatu yookaan gartee qabsoo Oromoo gadi ciru kun uummanni Oromoodhaa qabsoo Oromoo tan kana gadi cirtan tun gootawwan qaqqaalii kabajamaa jaalatamaa gootummaa qabu hundatti dhabnee waan jirruuf nuti uummanni Oromoodhaa kan hubanne illeen akka haasawa keenya akka miseensa waboo kan duritti nuti har'aan tana haasawa kana gabbaannee dubbannu kanatti nurraa hubatee ilmaan Oromoodhaa kan gartee kitmaa biyya isaatiif teessan hunda gumaa isaanii kan baasuus nuhi uummanni Oromoodhaa waan kanarraa qusachuu hedduu waraana bilisummaa Oromoodhaa jiraatu kan hin jiru jee arrabsu yookaan balaaleffatu irraa qusachuu kabajaalaan irra deddeebinee gaafannaa jeetiin isaaniif dhaamsa dabarsuu barbaadaa jechuudha. Kanaaf qabsoon dhawaata numa deemti. Haanni numa dheerata. Numa qallata. Gaafa cite bilisummaa tasbaha kanaafuu uummanni Oromootis akkasitti beekuu qabdanii kan jiruun yaada gumaachaa fi jechuudha. Kanaafuu galatoomaa isinis akkasitti badda. Gaafii tana isin dhiyeesseetiin isa kana gara xumuraatti deemna.
ما تنرى واجو هيا waan amma inni dubbate kanarratti mee waan tokko waa jechuu barbaade dura mee waan bara dur jechuun bara chaartaran seenin dura dhaadannoon waraana bilisummaa Oromoo maal turte dhaadannoon waraana bilisummaa Oromoo an du'ee ilmi kiyya du'ee ilmi ilma kiyyaa bilisummaatti haadhiquu turte waan amma garaagarummaa amma jiru garuu bara ammaa kana wanni jiru wanni ummata keenya kana keessatti argaa jiru wanni arku jiru an dabree bilisummaa sana arku osoo hin taane anuma achitti namnummaan biraa dabree aangoo sanaan haa qabbadhu waan jiru tokkoon argaa jira garaagarummaan amma jiru kana garaagarummaa kana ammoo wanni jiru namni yoo du'e malee yoo wareegame malee yoo lubbuu isaa if kenne malee bilisummaa sanitti dhaquu hin danda'u nuti kan baranne amma jechuudha fi jaalli kunis kan baranne ulaa teenyee ulaa barnoota mana barnootaa teenyee lakkooyne hin baranne dhaaba kanaa waan nu barsiise adda bilisummaa Oromoo nu barsiise heeraa fi seera adda bilisummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo gaafa nu barsiisu ajajaan kee qabsoo bilisummaa Oromoo irraa gane jettee hin ganin kaayoo qabadhu jaalli kee sibiraa kubuus jaalli kiyya biraa kuba jettee abdii kutattee diinatti harkan kennatin qabsoo tana dhiisteen deemeen qabsoo tanarratti kaayoo tanarratti cicciidha wal barsiisa amma immoo barammaa kana wanni argaa jirru jaallan keenya kan biraa dhume san wareegamtoota dila san irraanfannee san lakkeefnee wal filachuu jira abaluun kun chukute abalu jaala kiyya akkasiitii feetu ganda kiyya kana filachaa jira kanaan nu dhibaa jechuu bara kana waan kana Facebook irratti jechuu wanni argaa jirru kana amma wanni kun waan nama ajaa'ibsiisu jaala waan kanarratti tokko jennee gaafa dura dhufne ani biyya baqaanu keenyaa gaafa dhufne hoggu akkatti hawaasa kana laalle hawaasa kana ajaa'ibaa turre ummannummaa nuti qabsoo godhaafi turre kana jaalli tokko achirra dhaabbatee ummannummaa nuti qabsoo fi godhaafi turre kanaa ije arra biyya jira dirree qabsootti innummaan akkas jeesan dirree qabsoo sanitti deebi'eet lama achirraa jechuun biraa kan madaayechi wal hin dhufne madaasan osoo waan din ta'e achirraa deebi'e amma saara dirree qabsoo deebi'e diinaar qabu ummatuma gartee ummannummaa nuti qabsoo fi godhaafi turre kanaa jee aboo ummanni nuti qabsoo godhaafi turre kanaa miti ummanni qabsoo godhaafi turre biyya jirani kullakki ummatuma kaffirraa yaa'u jirtu jenneeti kanaa wal sosobaa turre kachi ajaa'ibaa turre osoo yaanu qasandaranii keessa seena garuu mee waan hundaafuu yaa Oromootiyya Oromoo mee xiqqoo laal xiqqoo waa qusachuu haa wal qusannu xiqqoo haa qusannu namoota qabsoo kanarratti kufu afaan tana hogguu laallee garre hogguu garu qabsoon bilisummaa Oromoo maal fiddee qabsoon bilisummaa Oromoo maal fiddee jedha bara 40 qabsoon bilisummaa Oromoo maal fiddee faa jedha maal bu'aan isiin nuu fiddee jedha addi bilisummaa Oromoo bara 25 hin lollee jedha ammoo lubbuu wareega ilmaan Oromoo kan qabsoo kanarra bara 25 as dabarte adda bilisummaa Oromoo tibbeera fi miseensota isaa keessa ture beera jaallan silaa akka yoo jiraatan maal godhan akka kutanni beeyna jechuudha nama wajjin ture beera kanaaf yaa Oromoo xiqqoo mee qabsoo bilisummaa Oromoo kanarra if qusadhaa hanjuun dhaamaaf qabsoon tun akkuma feete yoo taatellee galmanuma geessi kahuu jaallanii qabdi kanaaf hin hanqattu irraa suuta haa deemnu irraa suuta deema ittiin jarjarina kan jallate namni tokko nama waa dalaguutu waa balleessa nama waa dalaguu waa yak kammoo waa dalain hawaan dalain inni nu waan balleessu waa irraa dubbatanuu qabu ammoo kan osoo dalaguu balleesse badii isaa san irraa ni gorfatan ni sirreeffatan ammoo walitti buuca fudhannee hanga qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu deemnu hanga wareegamtoota waan jaallan keenya irratti kuma kitilaan irra dhuman kana bakka balleessinu kanarratti xiqqoo silaa irraa suuta jennee gaariidha hanjuun dhaamsa sirratti dhaamaaf gaa waan biraa silaa ittuma dachaana jette xiqqooyin sin gaafa dachaa jirta ni eegganna galatooma dachaas keenya hedduu galatoomi amma wanni akka yaada kana goolamnuun barbaadu dhaggeeffattoonni qophii kaayyoo yaanni keessan badaas tahee hamaan hundaa'uu nu jabeessa kan gaariidhaan
ni kaayyannaa cinaacha dadhabaa qabnu ammoo kara jabinaatti jijjiirrachaadhaa deemnaa kun amaluma qabsooti. Gaafiin kiyya amma kana kaleessa gaafa daggala keessatti waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo wal abaabsanii ummanni Oromoodhaa hanga silaa qabsoo kanaa wajjin walitti dhufanii waa tokko hin goone yookaan qabsoon kun ummanni kun akka dammaqinsa siyaasaa barbaachisan hin qabaanne godhuudhaaf tattaaffiin bifoota adda addaatiin warri mootummaa TPLF yookaan ammoo warra Habashaatis ta'e waan kaleessa ture sanii fi arraan tan ammoo waraana bilisummaa Oromoo kan kaleessa diinni alatti barbaadu yookaan ammoo daggala keessa barbaadu arra yuunivarsiitiidhaa fi magaalaa fi bakka silaa namni dhaabbatu hunda keessa dhaabbatee bifa ammatti deemaa jiru kanatti hoggaa laaltanoo osuma haalli biyya alaa keessa jiru kuni nama gaddisiisu guddinni qabsoon kaleessa keessa as geesse yookaan ammoo keessa as deemtee dhuftee ummanni Oromoodha arraan tana hamtuu waraana bilisummaa Oromooti hamtuu waraana bilisummaa Oromooti miti jee diinni hanga addaan baasuu dadhabe takka keessa galee jira waan kana hoo akkamiin laaltan kara guddinaatiin galatoome kuni dhugaan naman beekneef garuu qabsoon bilisummaa Oromoo akka waan dhabamteetti hubatan. Kan ammoo qabsoon bilisummaa Oromoo jabaachaa dhufte jabaachaa deemte har'aan tana duratti mee bara dargiituu miti bara maajii kana maajuma tanaa'u jechuudha baadiyyuma keessa gannu dhoorkaa turte har'a ammoo Finfinnee keessa jirti. Dheengadda Oromoon baruma wayyaanee kana keessa jechuudha yoo ati dhuftee halkan dhuftee karaa wallaaltee karuma kanaa nu qajeelchifte akka waarraa fudhachuuf dhuftee mana isaa hulaatti dhodhooytee dhiiro mee gandana yoo ati jetteen kan diinni ittiin dhiyaanne halafa meeqa irraa dhaabbatu asii gurra qabatee uusijja. Har'a garuu san hundi haftee san hundi dhabamteeti qabsoon bilisummaa Oromoo san hunda caccabsitee daayitee bira kuttee Finfinnee seente. Kun guddina jechuudha. Xiqqeenya osoo hin ta'in guddina qabsoon bilisummaa Oromoo guddattee agarsiisa. Kanaafi wanni jiru qabsoon bilisummaa Oromoo duratti harkaanfachaa dhufte malee wanni isiiniif duuba deebitan jiru. Yoo duraan baadiyyaa keessa turte har'a magaalaa seentee jirti. Har'a magaalaa keessaa hokkee diina qabaa jirti. Eenyuu fira kiyyaa eenyuu diina kiyyaa adda wallaalee deemaa jira. Kamiin ergadhaa kamiin hin erganne adda wallaalu jira jechuudha. Kanaaf kun guddina qabsoo bilisummaa Oromoo agarsiifte guddina wareegamtoonni har'aan tana nuti gartee irratti asirra kaafnu kun argisiiseetu kafaleetu har'aan tana kanaan dhufe kuni qabsoon bilisummaa Oromoo duratti tarkaanfatte malee wanni isiiniif duuba deebitan jirtu. Akka nama fakkaatutti garuu akka namni haasa'utti itti fakkaachuun ni mala. Itti fakkaatte malee warri kun bara kana beektaa wanni guute nama waa sirraa barurra kasiin barsiisa jiru irra heddummaata. Anuma qabsoo keessa ture kana kan dhufee waan silaa mee adda bilisummaa Oromoo bara dargii san keessa maal keessa tureeti akkam turtanii maal nyaattanii jedhee nu gaafachuu qabuutu har'aan tana deebi'ee waan bara dargii natti hima. Kanuma gaafa gartee dheengadda qabsoo biyya keessatti godhaa turre chaartaraa baanee itti jirru kana irraa quban qabneetu har'a qabsaawaa qabsoo ol naa achii kan qabsaawota Oromoo kan qabsoorra ture achii ta'ee qabsoo tanatti ichi aanee isin humaan beeytanii wanni isin beeytanii jirtanii isin duudaadha namni waa beeku nuyi jarri kun gaafa saniis akkana ture jee sittin waan ajaa'ibaati tunuu beeytaa waan ajaa'ibaa takka argaa deemu jirra garuu kan hundaa'u qabsoon irra aanti maaliif jennaan qabsaawaan duraanuu rakkoo beekaa rakkoo tana amanee deema rakkoo tana qabsoon rakkoo qabdi malee bal'oo miti jeetti amanee qabsoo tana waan dabalameef kun abdiin kutachiisu qabsaawa jaalli tokkootu waan jeen beektaa jaalattoomsaadha maal maqaa irraa dho'isaa miti silaa diinaar kan jiru bakka inni jiru ni beektani bara jaartaa sanii dabballoota dadaritti leenjisanii wanti jedhanii lolli wayii ta'ee beektaa warri waa babbaqattee waan ni taanaani walitti qabee irra taasawa godhee rakkoo jeen beektaa rakkoo deemu qabsoon rakkoo isin rakkoo deemtuu jeen qabsoon rakkoo qabdi ifiifuu rakkoodha
qabsoo rakkoo sanii dhufaniiti rakkoo sanii irraa balloo barbaadan waan irraa eeggatan ifuu qabsoon sadii mataa isiitu rakkoo beeku waa qabaatee sitti hin kennitu wanni isiin si kennitu hin jirtu qabsoo wanni ati irraa eeggattu hin jirtu qabsoon godhe jetteetu dhufte lubbuu tee tanaa kennitee dhufte lubbuu biyyaa kennuuf dhufte malee wanni ati as keessa argattu takka illee hin jirtu faayidaan argattu hin jirtu waraanni bilisummaa Oromoo irraa kadirree keessa jiru san waraanni bilisummaa Oromoo maal reekkat waraanni bilisummaa Oromoo maal lolle waraanni bilisummaa Oromoo maal akkas hin taane kan jan kana maal lolee nuun agarsiin maal feesbuukatti hin baane hajuu kana waraanni bilisummaa Oromoo akkuma isaan jan kanaa miti mucaa tokko ture abbaa bokkuu janiin ijoollee karrayyuu tana Harargee lixaa keessa ture ittiin ijoolleen ittiin akka makimaa isaatti ittiin dubbatee jiru abbaan bokkuu lolli saddeeqaa miti je'ee jedha lolli saddeeqaa ni beektan gaa saddeeqaa tana lafarra xaxxabatan taana rabbi rammataa godhu saddeeqaan kun lafarra xaxabatanii waan dhagaa tokko lafarra naqanii xaxabatanii jira harma namni hundi xaxatu lolli akkasii miti jedha kanaaf namni lolee hin beekne halola seenee hin beekne lolli kun maal eeggata maal nama godhaa kan beekne tarra har'aan tana qabsoon akka addunyaan akka kiloonicha tokko dur hin jirtu maaliif waraabanii nu garsiif maaf akkas godhanii nu garsiif beeki yoo waraabanii garsiisanii hin amanu akkas jechaa jiran akkasii miti qabsoon tun jajjabduudha jaallan qabsoo tana godhaa jiran kan har'aan tana lubbuu Oromoof jecha Oromiyaaf jecha kennaa jiran wareegaa jiran sadoo takka boru anaat ittiin isaan kun yoo boru biyya qabatanillee wardiuma keessan gaacheen wardiuma biyyaan eeggatan daangoo biyyaarra ta'an aangoo tanatti hin dhaqan jechuudha aangoo tana har'aan tana isin warra baraatu kana kanarra qabsoo kana diiguu deemu kanaatu boruus qabachuu ta'a waraana bilisummaa Oromootti hin qoosina waraana bilisummaa Oromoorraa suuta jaa qabsoon bilisummaa Oromoo hin dhabamne waraanni bilisummaa Oromootis hin dhabamne guddachaa deemaa jira malee xiqqaachaa deemaa hin jiru kanaaf yoo akkasitti qabsoo bilisummaa Oromoo kana laalle gaariidhaan jaa qabsoon bilisummaa Oromoo guddachaa deemaa jirti xiqqaataan deemutti hin jirtu. Tole galatoomi jaaldachaas hedduu galatoomi jaalkumarraa ni gabaabsinaa daqiiqaa lama keessatti yaadaan yookaan immoo gaaffii reefu haatee fi kanarratti wanni nu godhe daqiiqaa lama keessan naa xumuri san booda walitti dhaabmanneetti sagantaa biraatiin walitti deebina. Bareedaati jaallileen hedduu haasa'ee dhugaadhaa waa'ee ammaan tana yeroo ammaan tanaa keessatti biyya keessatti qabsoo amma deemaa jirtu yuunivarsiitii hunda keessatti ibiddi boba'ee lubbuun namaa kitimaa ta'aa jirtu tanarratti jaallan qabsoo Oromoo keessatti wareegame kan gartee qaamaatti irrate kan itti dulloome urmii isaatti fixe sayyoggaan achi deebi'ee laalee qabsoo hireen isaanii sun har'a baatee hireen isaanii sun lafatti nafnee kadu'es dhiinni isaanii bahuuf jira kan madaa'ee qabsoo tana irrattillee dhiinni isaanii bahee gumaan isaanii bahaa jira jeetiin hedduu sochii har'a uummanni Oromoodhaa qabsoo biyya keessaa godhu san hedduutti gammadaatiin ture jechuudha. Kan gara biraa kan nama gaddisiisu ammoo kan gartee warra biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiru kuni qabsoo feesbuuk godhanii qabsoo ilmaan Oromoodhaa belbelchanii diina kokkee qabanii dhamabsiisaa jiran kana kan har'a gartee waraanni kumaatamaan gara sossoo wallaalee uummanni lubbuu qabee dhaabbatuun kun itti taphataa jiran uummanni akkasitti gartee qabsoo Oromoo tanatti taphataa jiru kun uummata Oromoodhaa hiree teessan uummata Oromoo kabiyya jiruutu isinii fidaa jira isin warri waa baratelleen ittuma dhufuu teessanii hin jarjarinaa hiree tanaaf duraan balleessinaa qabsoo teessan eeggadhaa kabajaa godhaaf waraana bilisummaa Oromoodhaa tokko haa jiraatu lama haa jiraatu kabajaa jaallan dabree gartee qabsoo san irra dabre saniif hiree waraana bilisummaa Oromoodhaa arrabsuu abadan hireen tun isin qabuu teessi itti gufuun sun isin qabuu teessi akka irraa dhaabbattaniin dhaamsa uummata Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo arrabsuuf dhaamaa jeetiin asumarratti goolabaa jechuudha sittiin dheeressu jaala kiyya galatooma. Tole dachaa sammuumaa akkasuma kumarraa gooleedha akkasuma dhaggeeffattoonni qophii kaayyoodha hundi keessanuu galatooma waan kana keessatti waa tokko waa hubattantu jira kanjuu abdanna. Kan fuula durattis seenaa namoota barbaachisaa hundi barbaachisaadha haala yeroodhaatii wajjin kan deemu qabannee fuula dura dhiyaanna qophiin keenya kanarraa asirratti raawwataa keessummoonni keenya kan yaaminsa keenya fudhattanii asirratti nu dhiyaatan hundi keessanuu galata qabdanii galanni keessan bilisummaa haa ta'u
dadhabbii fi rakkoon kaleessa qaama keessan irra ga'e surri keessan gubbaarra hin geenye hidhannoo surriidhaatii fi tammudhiidhaa sanis waliin qabna waan ta'eef injifannoon ammas kan warra kaayyoodhaatii isa juusaniin qophii keenya kanarraa xumurannaa hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Galatoometillee nu eessuu keetiif galatoomi isin jenna. Atillee asirra nu afeertee yaada keenya nurraa hubattee yaaduma keenya kanaa nu bakka takka nu qabu kan keetiif hedduu si galatoomfannaa galatoomaa isiniin jenna. Galatoomi. Masiko, masiko.